Baga nagaan gara chaanaalii keenya dhuftanii deelii koomboo miiliyoona 5 akkamittiin akka fudhannu kaardii kamis akka bituu qabnu isinitti agarsiisa. Kan guyyaa har'aa akkamittiin akka fudhannu isinitti agarsiisa. Juulaay 5dha jechaadha. Deelii koomboo kana ni xunna. Akkuma argitan bakkoota duwwaa kana sadan guutuudhaaf kaardii ka qabnu baruu qabna jechaadha. Kaardiin keenya inni jalqabaa kan nuyi argannu ispeeshaalii jalaatii argannaa jechaadha. Ispeeshaalii jalaatii kan nuyi argannu ispeeshaalii jalaatii gadi buunee kaardii kanaa jechaadha. yuutuubii kanaa jechaadha. yuutuub 25 miiliyoona kan jedhu kana jechaadha. Isaa gohee daa'imnuun akkuma argitan tokko nu guuteeraa jechaadha. Ishii isa lammaffaa immoo kan nuyi argannu ammas ispeeshaalii jalaati arganna jechaadha. Isa lammaffaa inni immoo niiw kaardii jala jira. Kaardii guyyaa har'aa gadhiifamedha jechaadha. Niiw kaardii jala jira. Innis kaardii kana jechaadha. Kaardii haaraa kanadha. Kanaaf kaardii kanadha gohee daa'imnuuni. Akkuma argitan inni lammaffaas nuuf guutee jechaadha. Isa sadaffaas kan nuyi argannu immoo sinittan himaa garuu otoo isa sinitti himin dura chaanaalii teelegiraamii banneetiin jirra. Namoonni chaanaalii teelegiraamii keenya guyyaadhaa guyyaatti warroonni hordofan dafanii wantoota adda addaa gaaffii adda addaa achiin nu gaafatu sarchi kanarra dhuftanii tuquudhaan kalaqaa community kan jedhu kalaqaa community kana dhuftanii maal gochuun irraanfatina join gochuun irraanfatina jechaadha. Itti dabalamuudhaan wantoota adda addaa guyyaadhaan guyyaatti dafanii nu bira ga'an gaaffiiwwan adda addaa karaa keessaan nu gaafatan siniif deebina jechaadha. Kalaqaa community join gochuun irraanfatina. Amma gara isa sadaffaatti deebinu. Isa sadaffaas ammas kan argannu ispeeshaalii jalaatii arganna jechaadha. Inni sadaffaa kan nuyi argannu ispeeshaalii jalaatii. Innis immoo ankoo kan inni jiru niiw kaardii jala jira. Kaardichis kaardii kanadha jechaadha. Ani kaardii kana bituu hin danda'u sababiin isaas akkuma argitan fireendota yookiin hiriyoota 5 affeeruun qaba liinkii koo kanaani. Ani immoo fireendota 5 waan hin affeerree fi naa kennuu hin danda'u miiliyoona 5 fudhachuu hin danda'u jechaadha. Namoonni garuu namoota yookiin hiriyoota keessan 5 affeertan ta'e kana bituudhaan gohee jechuudhaan miiliyoona 5 har'aa fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf ani kana gochuu hin danda'u. Isin warri qabdan akkas gochuu ni dandeessu. Chaanaalii kanaaf addisii kan taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Galatooma.